Magaalaa Adaamaatti fooramiin hooggansa dubartootaa gaggeeffame. Itti gaafatamtuun koominikeeshinii magaalaa Adaamaa fi walitti qabduun fooramichaa Aadde Aminaa Inkuush barbaachisummaan fooramichaa dubartoota hawaasummaan, diinagdeenii fi siyaasaan cimsuufi jedhan. Kaayyoon fooramii guyyaa hadhaa akkuma beekamu ergamni hooggansa dubartootaa inni ijoon fayyadamummaa dubartootaa roga hundaan gama hawaasummaatiin, gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin cimsuudha jechuudha. Akkasuma hojiin kun akka cimuu fi gaheen koree adda addaa baay'ee galata qabaniif. Fayaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Mabeet Jibbaa fooramiin dubartootaa hojiiwwan tokkummaa fi obbolummaa uummataa cimsan hedduu hojjetaa jira jedhan. Gama hawaasummaatiin dubartoonni kun hojiiwwan hojjetamaa jiran keessatti wal gaafachuu, obbolummaan wal dubbisuu waan jiru wal cimsuun murteessaadha waan ta'eef fooramiin hojiiwwan gurguddaa of danda'e dubartoota hooggansa ta'aniin kan hojjetamu waan ta'eef inni guddaan ammoo dubartoonni diinagdeedhaan akka cimanidha. Kanaaf buusii isaanii walitti fiduudhaan waliin mari'ataa of jajjabeessaa deemudha jechuudha. Hooggansi dubartootaa qindoominaa fi kaka'umsa hojii cimsachuun qaama hooggananiif fakkeenya ta'uu akka qaban dhaamaniiru. Dubartoonni keenya akka ciman hojii leenjii dandeettii isaanii cimsuudhaan hubannoo adda addaa walii qooduudhaan waliin ammoo waan jiru qoodachuun dubartoonni keenya gara hooggansaatti soo dhufan akka rakkan jabaatanii ergamatti kennan akka ba'an hoogganummaa isaanii sirnaan qixaan akka raawwachuu danda'an gahee fooramiiti waan ta'eef gahee olaanaa taphachuu qaba. Hirmaattonni sagantichaa gama isaaniitiin kaayyoo fooramichaa itti fufsiisuuf gahee keenya ni baana jedhan. Fooramii dubartootaa cimsuun biyya cimsuudha. Dubartii yoo cimte yoo jabaatte biyya utubdi, maatii si utubdi, of utubdi jechuudha. Kanaaf dubartii tokko jijjiiruun biyya jijjiiruu waan ta'eef dubartoonni walitti dhufanii akkasitti yoo mari'annee tokko yoo taane ijaarama keenya gurmii keenya yoo cimsine ofis biyyas jijjiiruu hawaasa biraatiifis bu'aa buusuu waan dandeenyuuf waan gaariidha jedhee yaada. Fooramiin dubartootaa baay'ee cimaatu jira. Kana booda nutillee akka waldaatti keessatti hirmaachuudhaan wantoota baay'ee dhimma hawaasummaa irratti, dubartoota irratti, hawaasa irratti waan baay'ee hojjechuun ni danda'ama. Dubartoonni waliin ta'uudhaan wal jajjabeessuu sirriitti wantoota baay'ee dubartoota ilaallatu hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf nutillee kana booda kana keessatti qooda guddaa ni qabaadha jedheetanii abdii qaba. Xumurarrattis hooggansi kunneen sagantaa iftaaraa gaggeessuun manguddoota waldaa gargaarsa manguddootaa Sadaqiyaas keessatti argamaniif nyaata arjoomaniiru.